Harriga ayyaana waggaati. Baga geessanii hundumti keessanii kan biyya alaas kan biyya keessaas hundi keessaniyyuu Itoophiyaan xiqqaa hanga guddaa baga bara 2017 nagaadhaan ceetan isinii jechuu jaaladha. Akkasumas Madam Qimamochen baga geessan kushiinaa madaamii keessa biiroo madaamii keessa seentanii achi keessattis yoo dabarsitan barri hundi ayyaana waggaati. Akkasumas anis qamisii abashaa uffadhu yookaan xibabii uffadhee dhufuu dadhabus bijaama madaamii uffadhee dhufuu hin dadhabu kinoo fataa jedhee kafanillee kunoo ababaadha ababaa naa bitamee jira uffadhee dhufee jira jechuudha. Maarree hundi keessan baga geessan siniin jedheen jira. Asumarraan illee barri kuni bara 2016 xumurree gara bara 2017 ceene jirra. Hunduma keenya barri kun bara nagaa kan araara nuuf haa ta'u jecha namoonni baay'een baratu jijjiirame baga bara haaraa waggeessan jedhaniiti kan wal galateeffatan jechuudha. Haa ta'u garuu baay'een keenya bara jenna kan jijjiiramuu qabu bara osoo hin taane nama jechuudha. Namni akkamitti jijjiiramuu qaba namni akkamitti jijjiiramuu qaba akkasumallee immoo baratu jijjiirama malee namni akkamitti jijjiirama warroonni jettanii gaafisnitti ta'us jiraachuu dandeechuu. Egaa namni waan haaraa yoo hojjete waan haaraa yoo argamsiise barri jijjiirame jedhama malee barri jijjiirame namni tokko bakkuma sayyoo taa'ee jijjiirame hin jedhamu jechuudha. Isumarraa kan ka'e immoo asumarraan illee viidiyoo kana warroota Madam Qimamochedhaafan qabadhee dhufe jechuudha. Madam Qimamochen bara 2016 hedduun isaanii kan itti rakkatan, hedduun isaanii kan itti boo'an, hedduun isaanii maallaqni harka isaanii taa'uu didee kan baay'ee itti cannaqamanidha. Akkasumas immoo namoonni tokko haala itti jijjiiramanii wallaalanii kan boo'anidha jechuudha. Egaa asumarraanis maal siniin jechuun barbaada. Baay'een keenya maallaqa keenya kan gola madaamitti hojjennee argannu maallaqa madaamirraa argannu qabachuu hin beeknu jechuudha. Akkas yoo siniin jedhu namuma maallaqa nu ergi jedheen hunda yoo baatiin ga'ee maallaqa keenya erginee booda harka qullaatti hafna ga'a. Maarree kan bara 2016 hunduyyuu barri 2016 rakkoolee fi boo'icha keenya hunda sassaabbattee nurraa kuttee jirti. Barri 2017 kun immoo nuti jijjiiramne akka argamnu waaqayyos nu taasisu jecha namni waaqayyoon gaditti immoo ofiisaatii yoo tattaaffate jijjiirama jechuudha. Egaa har'umarraa jammartanii har'a bultii meeqa? Har'i bultii maskaramii bulii tokko ta'ee jira. Maskaramii bulii tokkodha. Ji'a tokkoffaa jalqabnee jirra jechuudha. Ji'a tokkoffaa jalqabneera. Waggaan ji'a 12 qaba. Waggaan ji'a 12 qaba. Kanaafuu tokko jennee jalqabnee jirra. Amma tokko jennee akkuma jalqabneen har'umarraan tokko jennee ji'a har'aa gaafa madaamiin mindaa nuu kennite gara Itoophiyaatti erguu hin qabnu jechuudha. Echa godhuu qabna as keessa gadi godhachuu qabna. Ji'i lammaffaa dhufa. Ji'a lammaffaallee akkasumatti maallaqa keenya qabanne as keessa godhachuu qabna. Gaafa san tokko 2 3 4 5 6 jennee gaafa lakkoofne aga ji'a 6 mindaa keenya gara Itoophiyaa erguu dhiisnee harka keenya irratti yoo qabannu maallaqni keenya baay'achaa dhufa jechuudha. Maallaqni yeroo nu fofootti baay'atu hindee maallaqa keenya kana odoo gara Itoophiyaa erguu baannee osoo gara biyyaa erguu baannee isaa maallaqa akkanatti hojjennee arganna jennee itti gammanna jechuudha. Kanaafu kan nama maaliif jennaani har'a ijoollee baay'een maallaqa gara biyyaatti ji'aan baatiin erganii hin galla jedhanii yoo karoorfatan kara itti galan wallaalanii biyyuma ormaa kanatti kan hafan hedduu isaaniitu jiru. Kanaafu biyyi ormaa umurii nama nyaatti. Biyyi ormaa waggaa nama fixxi. Biyyi ormaa idimee namarraa fixxi. Osoo firee takka hin godhatiin osoo dhala takka hin godhatiin hedduun keessan biyya ormaatitti odoo hojjechaa jirru umuriin nurraa deemee carraa dhala argachuu dhabu kan irra gaan hedduutu jira. Akkasumas immoo ani kanan beeku hedduutu jira jechuudha. Balaa biyya Arabaatiif jedhanii waggaan isaaniirraa dhume dhala dhabanii ofii manas ni qabu qabeenyi saga tokko ni qabu garuu dhala dhaban sababbiin isaa biyya Arabaati jechuudha. Shamarran immoo carraa waggaa 45
umurii 45 hanga 50 kan carroomte hanga 50 argata kan hin carroomne garuu hanga 45 qofaadha. Kanaafuu biyya ormaa keessatti waggaadhaan waggaatti dabaluu umuriidhaan umuriitti ofitti dabaluu osoo hin taane wanta hojjenne harka keenya irratti qabannee kan wajjin dalagee kan wajjin gubatee fidu hin jiru jechuudha. Numatu gola madaamii keessatti ifatamee arrafamee maqaan hedduu nutti ba'ee kan fidu nuuma jechuudha. Namni nu faana dalagee fidu tokko illee hin jiru. Kanaafuu maallaqa keenya qabannee gaafa asii galle maallaqni ofiisaatiif of hojjeta jechuudha. Gaafa biyya galle ofiisaatiif of hojjeta yoo siniin jedhu bara 2017 kana maallaqa waggaa tokko kana takka odoo biyyatti ergin gaafa biyyatti galle qabannee jechuudha. Waggaa har'a bakka kan dhaga ammaa karoorsitanii siniif guutuu dide kan dhaga ammaa karoorsitanii haalli siniif jechuu dide bara 2017 kana dirqama waggaa tokkicha kanaan alatti bara 2018 biyya Arabaatitti qaxxaltanii hojjechuu osoo hin taane ni galla jettanii ofitti amantanii maallaqa waggaa kana abbaan fedhe haa rakkatu, abbaan fedhe haa falaxamu, abbaan fedhe waan fedhe haa ta'uuti maallaqa keessan kana qabattanii asii galtanii itti fayyadamtu. Mee asii galtanii gaafa waan biraa hojjechuu dhiistanii hojiilee dadhabdanii sangoolee 2 qotilee 3 huqqattuu bittanii qe'ee abbaa keessanitti hidhattanii akkasumallee nyaataa fi kaloo isaanii bittanii gaafa nyaachiftanii baatii 4 boodatti immoo dachaa atarraftanii gurgurattu jechuudha. Akkasumallee hoolota nyaachisuudhaan furdisuudhaan haala sanii yoo hojjettanii waggaa asii galtanii jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti hojiilee qaraxa hin qabne hojiilee suuqii amma asii galtanii suuqii yoo bantan suuqiin kiraa manaa qabaa akkasumas qaraxa qabaa yoo qaraxa hin qabaanne suuqiin keessi irratti cufsiifama akkasumas immoo wanta garagaraa magaalatti nan socho'aa yoo jette dirqama qaraxa sin gaafata kan qaraxa sin gaafanne kan gibirri sirraa hin barbaadamne sangoolee qallabuudhaan hoolota horsiisuudhaan akkasumas lukkuun dabalatee wantoota hojiilee madaamidha yamadaam qimamochiidhaaf ta'uu qabu gaafa itti bobbaatanii hojjettan asii galtanii maallaqa waggaa kanaan gaafa qe'ee abbaa keessanii oddoo abbaa keessanii keessatti hojjettan isin waggaa tokko miti ji'a tokko keessatti biyya abbaa keessanii keessatti jijjiiramu jechuudha. Anaan dabalatee isin qofa osoo hin taane anaan dabalatee kanaafuu yamadaam qimamochee barri haarofti baga bara haaraa geessan jettanii shubbisuu qofa sirbuu qofa osoo hin taane ani nan jijjiirama barana jijjiiramuu qaba barana inni macarrashaan biiroo madaamii keessa taa'u barana qofa ta'uu qaba jettanii murteeffachuu qabdu jechuudha. Marre baay'een keenya garatti sochoonu dhabne asitti gola ormaa keessatti rakkanna jechuudha. Guyyaa har'aa Itoophiyaa keessatti namni osoo ayyaana hin kabajatin akkasumallee osoo fataa hin jedhin waan qabuun namni hin gammanne hin jiru jechuudha. Biyya abbaa ofii keessatti namni akka itti jiraatu hin dhabu jechuudha. Kanaafuu warri biyya keessaa garuu nuuroon waddadee jiraachuun namatti ulfaatee jira akkamitti dhuftu yoo dhuftan maalitti dhuftu warroonni jettanii ijoollee sodaachiftan warroota akkasiniin jedhu warroota jiruun Itoophiyaa waddadee biyya keessa jiraachuun nutti ulfaate warroota siniin jedhu ofirra godhaa gara bulookkii jechuudha. Bulookki nama birri sin gaafatu hoo bulookkiyye nama waan tokko siniin jedhu bulookki godhaati nama sammuu keessa sin qaru qofa wajjin haasa'a nama isin jabeechuu wajjin haasa'a sanirraan immoo nama siniif hin taane yoo jiraate nama sammuu keessan jeequ yeroo hunda birri sin gaafatu jaalalleen keessan bilbilli koota balaashee uffata naa biti birri naa ergi akkas na godhi yoo siniin jedhe jaalallee keessan ofirraa bulloo kaa jechuudha. Jaalallee birri sin hin gaafanne jaalallee yoom galtee wajjin jiraanna isiniin jedhu qofa isa wajjin haasaa siniin jechuu jaaladha. Akkasumallee hundi keessanuu baga geessan siniin jedheen jira. Ani viidiyoo koommoo asumarraanan golaba jechuudha. Bakkan balleechi bakkan dogongore yoo jiraate immoo dhiifama siniin jedha.